السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني الماء رمودا بك جرتني فيا في نجي ربي اسم برها جراتو سنين جدا. دماتي لمي نجارتي بورنا ميال خيس ترى وتمتني باية تكجد قدام نتي رجيم جرا نتي اللي رجيها مودك أباية جورا ديك خينيا لمي تينيا أمة خينيا فون كينيا يجو yeroo nuti asii laafii irratti ol baanee iyyinuu fi yeroo nuti dhiichifnu kana diinni callisee nu dhaggeeffataa jira jechuudha. Waan afaan keenya kana isaan kun sirriitti hin faamne sa'uu hin qabnu jechuudha. Akka nuti beeknu kana daran caalaa beekan jirri. Saniif jecha bakka sanatti beeknee sirriitti of eeggachuu qabna jechuudha. Oppiidiyoo jedhanii ammaan dura uummatatti dabalamte jedhanii faarsaa turan san har'a maal akka isaan haasa'u jiran takka takkatti qooqabnaa jechuudha. Hattuu takka fakkeenyaaf nama tokko eeganni hattuu ta'uu beekte. Ati hattuudha jettee hoggaan ifi gaafatte maal sii deebisa? Lakki hattuu miti jee sii deebisa. Maaliif osoo beektu waan gaafatteef jechuudha. Akkam si godha? Waan sii godhu hin qabu jechuudha. Saniif jecha tana beeknee lammii teenya qeerroon biyya alaa jechuudha. Oromoon biyya alaa tana keessa bakka hin jirre hin qabdu jechuudha. Bakka hundatti wal jaarree furmaanni keenya maali jennee wal gaafannee furmaanni keenya qawwee qofa. Diina dura dhaabbadheetiin afaan tolaatiin biyya kiyya bilisoomse jechuun waan fakkaataatii mitiisi waan dhiyaataatii mitiisi jechuudha. Biyya alaa jiru hunda keessatti wal jaarree tokko taanee jechuudha. Akka wal beeynuun hoggaan jedhu kan beeniif keessa achi baafne jechuu san ta'etti akka diinni nun seennetti jechuudha. Akka wal beeynuun jechuu giruuppii jaarrannee jechuudha. Wal jaarree waan nu barbaachisu hunda wal mari'annee jechuudha. Tarkaanfii fudhachuu qabnu sirriitti beeynee akkasitti ittiin deemuu qabnaa jechuudha. Ammaan booda kan dhiiga keenya gannaqe kan dhiiga lammii keenyaa gannaqe jechuudha. Nagiyaan nu keessa taa'ee hin nyaatu. Tana ofitti beekee ibidda isaa hidhatee meeshaa isaa hidhatee